sammuudhaan bitte. Har'as warri nu hoogganu, warri nu bitu, warri nu qajeelchu, warri nu bulchu yoo nu hin taane yeroo gabaabaadhaaf fakkeessanii hamma waa mijjeeffatanutti waa babbareedaa nutti malee itti deebi'anii mijjeeffannaan yoo ati keessan jirtu sattaanu keessattis dubbiin akkasitti isin eegalu yoo isin hin galle immoo borii isin galu. Isin galeera. Kanaaf ilmaan keessan barsiisaa. Inni digrii qabu maastersii baratu, inni maastersii qabu PhD baratu, inni PhD qabu lammaffaa sadaffaa godhatu. Iddoo hojii isinitti argattan immoo hin filatinaa hojii. Uummanni musliimaa rakkoo tokko qaba kan biraa. Yoo warra Jimmaa Ilubaa Boor Arsii Baalee ta'e muslima baay'ee jira Harargeen rakkoo jiruun qabu. Maaliin godhaa dhaqee damooza birrii 10,000 nyaadhee taa dhaqee qonna abbaa kootii yoon qote yoo bora miliyoonara taa'e dhuguma yoo dhuunfaa ofii keetiif jiraatte taate dhuguma sanas si wayyaadha. Isinii gala yoo ofiif jiraatte taate ummataafan jiraadha. Addunyaa kana irratti bu'aa buusee darbaa diiniifan jiraadha. Namaafan jiraadha yoo jette garuu PhD kee qabadhuuti qaawwa wahii saaqii gadi achi hin eeggatin nama biraa ergaa ijoollee keessan achitti wala gargaaru achittis harkaan namaa kenninee kaane miillaanuu dhaqnee kadhannee argachuu dadhabaa jirra bara kana. Isinii galee dubbiin akkasi. Kanaaf kanarratti cimuu qabna. Ijoollee keenya barsiisuu irratti baankiin biyya keenya kana baankii baay'eetu jira. Baankii nuuf hojjetuu fi baankii nurratti hojjetu jira. Gurratti waan himani waan hasaasaniin isee kanatti deebi'e. Dhagaartu baankiin tokko birrii biiliyoona 75 walitti qabeet birrii biiliyoona 6 qofa uummata islaamaatii kenna. Isa kaanuu eessa kaa'e jennaan isa dhaqaa achi gaafadhaan beekon. Eenyurraa funaaname? Nurraa funaaname. Nurratti hojjetaa jira moo nuuf hojjetaa jira waan biraate jechuudha. Baankiin immoo waanuma walitti qabe kan uummataa qoodee jira. Galatoonfannu hunda isaanii. Kun maalirraa ka'e jennaan rakkoon dubbittii amma jedhe sana jira jechuudha. Eenyutu achi jira? Hojii gaggeessitoota nama 16 jiru. Top level kan ta'an. Muslimni achi keessa nama 2 qofa jira. Akka sabaatti si fudhanne dhiifama godhaa kun daataadha waan osoo miti. Parsantiin 62 warra gubbaati. Warra gubbaa gara samii kan. Parsantiin 28 warra gadii kan warra gara gammoojjii kan. Warra Oromoo kan. Baankii biyyoolessaa guddicha keessatti jechuudha. Iccitee akkana iddoo akkanaa taasisa ufutuun ta'in ergaa iddoodhuma walii argannetti waliif dabarsine jechuudha afaan kana jedhaa jira. Ilmaan keenya warri Jimmaa kun immoo dhumarratti si walloleewwan deemes waa tokko nan gootanu haasaa badduu tokko naasaa. Waa'ee maaliin haasaa? Ani hin jenne jettanii tula. Ilaa ani hin jenne isaan tu'e. Reefu kanan iyyuu makiinaa keessatti yeroo dhufnu Jamaal Aliyyiitiin Rabbi isin hin dhiisu warra Harargee kanan jedheen. Harargeen caatii itti gurguratee masjiidatti ijaarratee madrasaatti ijaarratee jiruusaa guutuu ittiin fooyyeffate Jimma Ilubaa Boor warri garanaa kun immoo itti yoommatan jedheen. Rabbi isin hin dhiisu haqqi keenya jedheen. Jamaal Aliyyii kunoos jira. Jimaa qama'uu dhabuun fataawaa ulamaa'ii sharqiif garbii jiru dhimma isaati. Ani samiti kan hin jechaa jiru. Dargaggoon keenya baay'een mana barumsaarraa hafee hojiirraa hafee wallahi karaa kana Ilubaa Boorii kaatanii Jimma yoo dhuftanu keessattuu sa'aatii zuurii booddee kana wallahi hin qaanfattu. Caakkaan kun keessi guutuun halaqaan hadraan kun hawwee namni waa hojjetu hin jiru. Namni buna bu'eessaa dhufa Gondarii dhufa. Haa dhufuunis obboleessa keenya maa dhufee miti garuu nasi rakkina sana keessaa baheeraadha. Dawooraadhaa dhufa, Kontaadhaa dhufa, Walaayitaadhaa dhufa. Inni keenya bunattii seenuma kana qabu qoodeetiyyuu yakutootti kennee walakkaa fudhata. Waggaa dhufu immoo bunichuma iyyuu irraa fudhata. Humnaanii miti irraa bitata. Mirgasaati bitachuun maa bitatan jennuun. Isa kana too doofe amaarri maal jedha? Kamoonni dajjaa fi qorraxaal goofar jedhanii yoo inni rafe maala godharree. Rakkoo akkanaa rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Kun rakkoon kun kallattii baay'ee qabaachuu danda'a. Jimaan dargaggoo keenya baay'ee isaa maseensee jira. Sammuu isaanii adoochee jira. Yoodhuma yeroo itti godhanii qamaan maal ta'a? Yoodhuma yeroo itti godhanii yeroo hojiirra hafe. Ani mawqifni koo warra Jimaan haraama jedhu raayi ilaalchi koo. Raayii warra kaanis immoo ihtiraaman godhanan kabaja. Hintu garuu
Oromoo hundi keenya warri qamaus warri hin qamaanis waan irratti walii gallu jiru. Dargaggoon keenya badaa jirti moo badaan jirtu? Kana wal dhabsiisaa kun kana irratti waliin gallu. Egaa wanti bade moo kan shari'aa keessatti wanti tokko dararri isaa beekamee jennaan دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. أكنا وكنامتي يا علماء ضرر بالليسوتو مصلحة في دودو سواء تيراف إلى درجكم قدينا جرسي كون أكجرتي جماعة تدريبية يونيفرسيتي كان جلاجر مراسا كانت تي بفما باجر مراسا كان وزير رتب باجر مراسا ركنا قدا كيس جريتشون كناف جبادنا هديبنو جردين كينياتي ربنا هنصرو ربي توكنو هاقول توكم ما جمسا خلافة بالليسا توكم ما جمسا خلافة بالليسا دين الإسلام بلا رمدكين يا فنقا دين الإسلام إنك بستني وانما منكسني وانما دونفا بيل لسيماتي ويقوتني لنا إسلام من بلا بحر ربيتي هندنو من كارم شرفانا نرى بدفة وانتنا وأول التنفق وأول الرتكوك تاني أصلتون جدا ربي مرتسي اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدل داره بخير دار في الجنة يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شهاويني دفني إرجاوا وادانا مقال جنو سنتبو سفيان سفيرا جمال الجيرو فيرا قالين فيرا كيسمان باين هرا أجار